Gamoon boca amartii fi hanqaaquu qabatee ijaarame giddugalli godambaa saayinsii Itoophiyaa guyyaa irraa bakka muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad fi qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannoo akkasumas keessummoonni biyya keessaa fi alaa argamanitti eebbifamee jira. Ijaarsi godambaa kanaa lafa kaaree meetira 15,000 ol irratti kan ijaarame wayita ta'u meetira 132 bal'ata. Godambaan saayinsii kun ogummaa fi qaroominni ijaarsaa kan keessatti calaqqiseedha. Wiirtuuwwan qaroominaa hedduun kan badhaadhe wayita ta'u dandeettii waa kalaquu ijoollee Itoophiyaaf shoora olaanaa baataan eegama. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad eebba godambaa kana irratti haasaa taasisaniin biyyoota alaatti hawwaa kan turre qe'ee keenyatti argachuun gammachuu guddaa namaaf kenna jedhanii dhaloonni ammaa carraa kanatti fayyadamuu qabaas dhaamaniiru. እንደዚህ አይነት ስፍራና ኤግዚቢሽን ለረጅም ዓመታት ስንመኝ የነበረው የተለያየ ሀገር ስናይ የሚያስቀኑን Biyyoota garaagaraa keessatti yeroo arginu hawwaa kan turre godambaa saayinsii akkasii biyya keenya keessatti arguu ture. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Ergaan koonni guddaan bakki kun bakka ijoollee keenyaati. Sababiin isaas ijoolleen keenya kanaan dura fiilmiidhaan foddaa televezyiinii keessattis waan argaa turan har'a kunoo harkaan qaqqabanii ijaan arguudhaaf carraa qabeessa ta'anii jiru. Egzibishiniin kun torbeewwan lamaaf itti fufuu waan danda'uuf maatiin hundinuu ijoollee isaanii bakka kana fiduudhaan baazaarii saayinsii irratti xiyyeeffate kana akka agarsiisanii amaana. Ijoolleen keenya wantoota ajaa'ibsiisoo kunneen ilaalaa yoo guddatanii waan haaraa kalaquun Itoophiyaa cimtuu ijaaruudhaaf isaan dandeessisa. Manneen barnootaa fi dhaabbileen garaagaraas bakka kana dhufanii daawwachuu qabu. ይህ ቦታ ቀኑ ሙሉ ክፍት ነው። እየመጡ ማየት አለባቸው። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ማሳየት አለባቸው። ተቋማት እየመጡ ማየት አለባቸው. Biyya keenyatti kan jalqabaa kan ta'e godambaan kun qabeenya guddaadha kan jedhan Diyaanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqee Mokonnin addunyaa dorgommiin guute keessatti dorgomaa ta'uuf saayinsii fi teekinooloojiitti gargaaramuun dirqamaa jedhaniiru. በዚህ ዘመን የበለጠ ተወዳዳሪ ለመሆን በረማ ከነቲ dorgomaa caaloo ta'uudhaaf dhalootatti aanan gama saayinsii fi teekinooloojiitiin ijaaruu gaafata. Biyya keenyatti kan jalqabaa kan ta'e godambaa saayinsii fi teekinooloojii akkana qabaachuun keenya qabeenya guddaadha. Qabeenya guddaa kana immoo gara hojiitti galchuudhaan bu'aa yaadameef oolchuun ammoo gahee dargaggootaa ta'uun yaadachiisa. Godambaan kun ammoo argannoowwan haaraa biyya keessatti eegalaman kan jajjabeessuu fi waqtii barbaachisaatti kan ijaaramee fi giddugaleessa baay'ee faayida qabeessaa akka ta'e hubachiisuun barbaada. እጅግ በጣም ወቅታዊና አስፈላጊ ማዕከል ነው. Godambaan saayinsii kun dandeettii fi argannoowwan biyya keessaa guddisuuf carraa guddaa saaqas jedhaniiru obbo Dammaqeen. የሳይንስ ሙዚየም አጀማመሩ በጣም አምሯል. Godambaan saayinsii irraa eebbifame kuni jalqabbiin isaa baay'ee hawwataadha. Kun warra yaa'ina ardii Afrikaa keessatti eegalameera. Yaa'ichis qindeessummaa artificial intelligenceetiin geggeeffamaa jira. Kana malees egzibishinii fi baazaariin dhimma argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatanis bal'inaan banameera. Agarsiisni dhiyaate kunis akka biyyaatti gama saayinsii uumamaatiin dandeettii biyyaa keessa jiru agarsiisuudhaaf carraa kan itti argannedha. Kun ammoo egeree dhalootaa tolcha. Kanaaf barattoonni jiraattonni magaalaa Finfinnee fi maatiin barattootaa ባዛሪ በነሜ አካ ዳወተን ዋመቸ ኩን ይስ ሁላችሁም ተጠቀሙበት ተዘጋጁ እንኳን ደስ አለን መልካም ጊዜ ይሁንልን አመሰግናለሁ Guyyoota 15 kan turu egzibishiniif baazaariin dameewwan garaagaraa of keessatti haammates godambaa kana keessatti qopheessummaa eejensii nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi dhaabbata Itiyoo Telekoomiin banamee jira. Hundinuu akka itti hirmaataniif Dr. Abiy Ahimad waamicha dhiyeessaniiru. እዚህ ቦታ የሚታየው ኤግዚቢሽን ስለ ግብርናም ስለ ኢንዱስትሪም ስለ ማይኒንግም Bakka egzibishinii kanatti argaa kan jirru waa'ee qonnaa, industirii, albuuda walumaa galatti immoo seektarri inni of keessatti nammannee hin jiru. Kanaaf baay'een keenya kan waa irraa barannu kan itti yaada waliif hirruudha. Yaada hojii kan qaban illee wal ijaaruudhaan industirii guddaa waliin kan itti hundeessuu danda'anidha. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa itti fayyadamuu akka qaban yaadachiisa. ማሳሰብ ፈልጋለሁ.